Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaaf kan Hafuura Qulqulluutiin nagaa koo nagaa hafuuraan isiniif dhiyeessaa akkam jirtu. Waaqayyoof galannaa ta'u. Har'a barumsa xiqqoo ishee qabadheetanii dhufeera. Barumsa kana waanan irratti dubbachuu barbaade nan dubbadha. Kanaafiyyuu akkana hordoftan jaalala Waaqayyootiin sinan gaafadha. Macaafni keenya Daawitiidha. Daawwitii keessatti filaalluudha. Biillaa qarlamaati. Bitattis mirgattis ni muraa. Isa tokko ni cabsaa. Isa tokko ni fayyisaa. Cabsee mochumaan hin hambisu. Deebiseetummoo suphaa. Macaafuma qulqulluutu ragaa nuu ba'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isa dura garuu mee daqiiqaa tokko lama kan hin guunneef hin kadhannaa. Yaa Waaqayyoo, Waaqa dhugaa, Waaqa jiraataa, teessoon kee Waaqaaf lafarratti diriirfattee kan jirtu, olaantummaan kan kee kan ta'e, dhugaa kan barsiistu, dhugaadhaan kan nama deebistu, maqaan kee haa eebbifamu. Ergamoonni dukkanaa, hafuuronni hammeenyaa, jawwee xonqolaa asmaatii, digimtii morri, shira garaagaraa kan xaxu, shira biyya lafaa kanarratti maree garaagaraa mari'atee dhaloota kan balleessu barbaadu humna kee humna Kiristoos Iyyesuusiin haa qabamu. Ergamoonni jawwee maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin haa waraanamani. Dubbiin kee kun immoo dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin seelii namootaa keessa deemee gara dhugaatti nu haa fidu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Addunyaa kanarra yeroo jiraannu Waaqayyo fedhii bilisaa wajjiniin nu uume. Fedhii bilisaa wajjiniin nu uumeera. Kanaafiyyuu namni filatee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Filatee jiraachuu ni danda'a. Kanaafi uumamni kamiyyuu akka barbaadetti filatee jiraachuu ni danda'a. Yoo barbaade qajeelina filachuu danda'a, yoo barbaade jallina filachuu danda'a. Rakkoon qabu. Deebi'ii isaa garuu Waaqayyo dhumarratti dhufee furmaatatti laata. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Uumamni kamiyyuu addunyaa kanarra yeroo jiraatu qilleensa filatee jiraata, nyaata filatee jiraata, bishaan filatee jiraata, iddoo filatee jiraata, hoogganaa yookaan mootummaa filatee jiraata. Filannoon kuni seera uumamaa dhala namaatiif kenname Eden Gannat keessatti akka jalqabee macaafni qulqulluu iddoo garaagaraatti nuu kenna. Fakkeenyaaf hoogganaan kanniisaa mootii kanniisaati. Hoogganaan goondaa mootii goondaati. Filannoodha jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti seera uumamaa Eden Gannat keessatti Addaamii fi Hewwaan filatanii akka nyaatan ajajamaniiru. Filatanii akka nyaatan, filannoo yoo badan garuu akka miidhaman itti dubbatameera. Kanaafi namni filannoo yoo bade dhugaa isaatu jallata, madaala uumamaatu daba, nagaatu dhibama, malaan maltummaatu baay'ata, wal jeequutti dhufa, nagaa wal dhabsiisuutti dhufa, faayidaa walirraa argatu caalaa wal miidhuutti harkasaa diriirsa. Ilmi Waaqayyo Waaqa Israa'el nu haa oolchu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni filannoo tolan jiru, namoonni filannoo badan jiru. Isa kana baay'eensaa macaafa qulqulluu keenya keessa iddoo garaagaraa jira waan ta'eefi filannoon kuni murteessaadha jechuudha. Maaliifi ajandaa barumsa ni barsiisuuf ka'e waa'ee kanaa yoo ta'uu baates wanti ani jedhu yoo barbaachisaa ta'e filannoo daandii sirrii yookaan filannoo daandii jallinaa filachuun ni danda'ama. Garuu Waaqayyo isa daandii sirrii filateefis isa daandii jallinaa filateefis dhumarratti murtee laata jechuudhaafidha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessaatii iddoo tokko dubbiseen waan har'a ilaaluu barbaanne wajjiniin ilaalla. Innis Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 30 akkas jedha. Eenyullee gara koo yoo ta'uudhaa baate mormituu kootii jedha.
eenyullee gara koo ta'uu yoo baate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne in bittimsaa jedheetu dubbata. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sagalee kana keessatti yaada lamatu jira. Warra wal mormantu jira. Warra wal morminetu jira. Sagalee kana keessatti warri nuuni mormine Maarqos boqonnaa 9:40 irratti gara keenyaa jedha. Maatiyos boqonnaa 12:30 kana keessatti immoo eenyullee gara koo ta'uudhaa yoo baate mormituu kootii jedha. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne in bittimsaa jedheetu dubbata. Qaama waliin mormutu jira, qaama waliin morminetu jira jechuudha. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Kana jechuun warri nuuni mormine gara keenya gaafa jedhu karaa biraadhaan warri nuun morman immoo gara keenya miti faallaa keenya deemaa jiru jechuudha. Phaawulos lallaba irrattidha kan inni kana jedhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amma seexanni jalqabumarraa qabee ilaalchisaa waan moofa'eef teessorraa akka darbatame macaafni qulqulluu keenya Isaayyaas boqonnaa 14:11-15 akkasumas immoo Hisqeel boqonnaa 27:34 irratti ifatti kaa'eera. Ilaalchisaa waan moofa'eef, ilaalchisaa ilaalcha gadhee waan ta'eef warri waliin morman ilaalcha gadhee waliif qabu. Warri waliin hin mormine immoo ilaalcha gaarii waliif qabu. Warri waliin morman waliin deeggaranii yaada tokko hin qabani. Warri waliin hin mormine garuu ilaalcha tokko qabu, yaada tokko qabu, kaayyoo tokko qabu, galma tokko qabu. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Phaawulos nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliitii jedha. Hidhata walii erga taanee warri hidhata walii ta'an kuni waliin mormanii jechuudha. Warri hidhata waliin taane immoo wal mormu jechuudha. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Warri waliin morman kun immoo hojii ilaalcha seexanaa isa teessoorraa garagalee sanaa hojjetu jechuudha. Waaqayyo waan Israa'el nu haa baasu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mee gaggabaabseen qabxii muraasa dubbachuun barbaada. Na caqasaa. Warri nuun morman maalinni? Namoonni waliin morman maal hojjetu? Namoonni waliin morman maal ta'u? Tokko wal hadheessu. Yesuus Kiristoos nu haa oolchu. Ergamoota seexanaaf hojjetanidha jechuudha karaa biraadhaan. Seexanni hojiinsaa jalqabumayyuu hadheessaa akka ta'e macaafni qulqulluu nu mirkaneessa. Warri waliin morman kun qooda wal deeggaruu qaban wal hadheessuu irratti xiyyeeffatu. Yesuus Kiristoos nu haa oolchu. Kun immoo abaarsa isa Yesuus Kiristoos cabsuudhaaf fannoo irratti rarra'e ofitti deebisuudha. Fakkeenyaan macaafa qulqulluu keessaa seexanni hadheessaa obboloota akka ta'e macaafni qulqulluu keenya ragaa ba'a. Eenyuun hadheessa? Tokko Waaqa namatti hadheessa. Seexanni Waaqayyoon namatti hadheessa. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 3:1-5 keessatti Eden gannat keessa dhaqeetu bofichi Hewaanitti Waaqayyoon akka hadheesse nutti hima. Maal jedhee hadheesse? Dhuguma amma Waaqayyo hin nyaatinaa siniin jedhe. Waaqayyo hin nyaatinaa kan inni jedhee fi ijji keessa yoo firii kana nyaattan akka Waaqayyo kanatti waan banamuuf hin nyaatinaa siniin jedhee sin gowwoomse. Kanaaf yoo nyaattan rakkoon qabu jedheetu Waaqayyoon Hewaanitti hadheessu jalqabe.
abiddi waaqayyoo isaa ifatu humna Kiristoos Iyyesuusiin haa waraanamu hadheessaan obboloota. Achi jalqabe hadheessuun wal hadheessu. Deebi'eetu nama waaqatti hadheessa. Fakkeenyaaf Iyyoobiin kan kennitee fi qabeenya kan kennitee fi sooromsiteetta karalatti kamiinuu si'isuun danda'u waa malee Iyyoob si waaqessaa akkattiin jedheetu Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11 keessatti dubbata. Nama qulqulluu mudaa hin qabne kana fuudheetu waaqayyo fuulduratti haqee hadheessa. Xiyyi waaqayyoo isaa waraanu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu. Har'as obboloota fuudhee waaqayyotti kan hadheessu. Inni akkasidha, isheen akkasidha kan jedhu lakkoofsan qabu. Xiyyi waaqayyoo isaa waraanu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Deebi'ee obboloota walitti hadheessa. Hinaaffaa gidduu isaaniitti facaasa. Akka isaan waliin hin galle. Akka isaan waliin hafan, akka isaan walirratti ka'an, akka isaan wal ajjeesan isa kana hinaafa. Fakkeenyaaf Abeelii fi Qaayel akkaataa kanaatiin hinaaffaa gidduu isaaniitti kaa'eetu akka isaan wal ajjeesan taasise. Abiddi Yesuus Kiristoos isaa gubu humni jawwee, humni mar'ataa, humni bofaa, humni xonqaa'ee, humni asmaatii, humni digimtii kallattii garaa garaadhaan obboloota kan walitti hadheessu akka isaan waliin hin mormine akka isaan waliin hin mormine sagalee waaqayyo otoo dubbatuuti akka isaan wal morman kan taasisu humna Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu. Galaatiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti waaqayyo hadheessaa seexanaa kana guutummaan guutuutti akka diige fannoorra yaabbatee abaaramaa akka ta'e. Abaaramaa ta'e immoo kaayyoo seexanaa kana akka diige nu dhugaa nu ba'a. Warri obboloota walitti hadheessan kun garuu hojii seexanaa hojjetu. Yaa obboleessa koo, obboleessaaf obboleessa gidduu, abbaaf haadha gidduu, ollaaf ollaa gidduu, tajaajilaaf tajaajilaa gidduu galtee kan bitaan mirgaa walitti hadheessitu waaqayyo hin farada, of eeggadhu. Namaa fi waldaa kan walitti hadheessitu jaalatamuudhaaf jette ati hojii seexanaa hojjechaa akka jirtu beeki. Laatu makaatoorra vas. Waaqayyo waan Israa'eliin farada. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lammaffaa namoonni waliin morman kun maal godhu? Yoo jennee fudhanne wal ganu. Abidda gooftaa Yesuus Kiristoosiin afurri kun nurraatii haa cabu. Wal ganu, wal gufachiisu. Waliin galani, wal mormu waan ta'eef wal gufachiisu. Shaakala Yihuudummaa raawwatu. Yesuusii bartoonni isaa haala gaariidhaan wal faana ka'aniitu dhumarra Yihuudaan birriidhaaf jedheetu Yesuusiin gurgure. Qarshiidhaaf jedhanii wal ganu, qarshiidhaaf jedhanii wal gufachiisu. Waadaa waliif galanii wangeela waliif lallabuudhaan wal faana ka'anii waadaa galan cabsanii wal gufachiisu. Lachan saattu waaqayyo firdii laata. Deemsa waliin jalqabaniitu wangeela lallabna jedhanii wal faana ka'aniitu hidhata waliiti waliin jedhanii wal faana ka'anii wal gufachiisu. Yesuus Kiristoos garuu hin farada. Waaqayyo nu haa oolchu. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 Ximootiyoos isa lammaffaa keessatti namoonni 3 Deemaas, Qirisqees, Tiitos kan jedhaman wangeela lallabuudhaaf akka wal faana ka'an hidhata walii ta'anii akka wal faana ka'an macaafni qulqulluu keenya ragaa ba'a. Haa ta'u malee otoo deemsarra jiranii jarri kun maal godhanii faayidaan garaa garaa gidduu isaanii gaafa galuutii faayidaa sanaatiif akka wal ganan. Deemaas Tasalonqee keessatti akkaafi. Qirisqees Galaatiyaa keessatti akka dhaqe. Tiitos Dalmaatiyaa akka dhaqe. Sagalee waaqayyoo sirriitti ifa godhee dubbata. Faayidaan obbolaa wal jaalatu, obbolaa waliin deemu wal gansiisa. Obboloota koo hubadhaa, Yesuusin hin gurgurru, Yihuudaa taane Yesuusin hin gurgurru. Faayidaan hin darba, wanti lafa kanarraa hin darba.
gonfoo sadhumaa argachuudhaaf wal gurguruun nurra hin jiraatu. Faayidaa waan darbuuf jennee wal gurguruun nurra hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo waan obboleessa keetiif akka waan mataa keetiif akka ta'u barbaaddu obboleessa keetiifis akka ta'u godhi jedha. Yoo birrii argachuu barbaadda ta'e obboleessi kee haa argatu hin goomatiin hin ganiin. Waan gaarii mataa keetiif feetu kamiyyuu obboleessi kee haa argatu hin goomatiin hin ganiin gidduu namaa deemtee hin odeessin. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus akkas jedhe guyyaa tokko gufannaan ka'uunsaa hin oolu. Isa gufachiisuudhaaf gufannaan karaa isaatiif dhufe isaaf wayyoo jedheetu Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 1-2 keessatti dubbata. Wal gufachiisuun gaarii miti. Waan darbuuf wal gufachiisuun gaarii miti. Yesuus Kiristoos nutti araaramu. Inni biraa namoonni waliin morman kun yaanni isaanii walii waan hin galleef faallaa walii waan ta'aniif nama wal caalchisu, nama wal caalchisu, isa tokko ufitti qabu, isa tokko ofirraa qabu, isa tokkotti faradu, isa tokko immoo hin deeggaru, isa tokko hin cabsu, isa tokko hin kaasu. Yesuus garuu nama wal caalchisuun isa bira kan jirre seenaa ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 7 seenaa ba'uu lammaffaa keessatti dubbateera. Nama wal caalchisuu Yesuus biran jiru. Warri nama wal caalchisan kun isa jallaadhaan qajeelaadha jedhu. Isa qajeelaa immoo itti faradu. Yesuus Kiristoos garuu tokko tokko isaatiif deebii laata. Nama yoo wal caalchiftan garuu jedha Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti. Nama yoo wal caalchiftan garuu isin hojii cubbuu hojjettani. Kanaaf iyyuu seerichi yakka isinitti hin mura jedhee dubbata. Yesuus Kiristoos yakka nutti muramu jalaa nu haa oolchu. Takkaa nuuf fannifame, takkaaf nuuf garafame, takkaaf nuuf du'e, takkaa nuuf abaarame. Deebinee Yihuudaa taanee wal gurgurree wal cabsinee firdii jalan gallu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Karaa biraadhaan obboloonni waliin morman kun walinaaf. Ani qofti nan jiraadhaa jedhu. Obboleessi koo na bira hin jiraatiin jedhu. Ani qofti faayidaan argadhaa jedhu. Obboleessi koo faayidaan argatiin jedhu. Yesuus Kiristoos nu haa fayyisu. Abeel Qaayeliin hinaaffaadhaan ajjeese. Seera uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbifadhaa. Ani qofti argachuun qaba jedhu. Wangeelli immoo waan gaarii akkasiif ta'u barbaadu obboleessa keef godhi jedhe. Isaan garuu walinaaf. Humna Yesuus Kiristoosiin afurri kun nu gidduudha haa cabu. Hubadhaa. Kana qofaa miti. Namoonni waliin morman kun maqaa wal balleessu. Jallaadhaan qajeelaadha jedhu. Qajeelaatti immoo hin faradu. Maqaa wal balleessu. Fakkeenya 17 lakkoofsa 15 dubbifadhaa. Isaayyaas boqonnaa 59 lakkoofsa 7 dubbifadhaa. Hojii diiguu, hojii balleessuu, hojii walitti naquu, hojii wal ajjeesisuu isa kana raawwatu. Waaqayyo Waaqni Israa'el nu haa maaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Nu haa fayyisu Waaqayyo. Baay'ee kan ajaa'ibu keessaa Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Namni yoo isin ajjeeses waan Waaqayyoof hojjete fakkaataa jedha. Ilaala. Nama ajjeesuun akka gaariitti fudhata. Nama hadheessuun akka gaariitti fudhata. Obboloota gargar baasuu akka gaariitti fudhata. Warra wal jaalatan walitti naquu akka gaariitti fudhata. Warra wal faana deeman addaan baasuuf yaala. Inni sanuu mormuudha. Isanu deeggaru miti. Isanuu mormuudha. Inni nu mormu immoo Yesuusin morma. Inni Yesuusin mormu immoo dhumni isaa badiidha. Yesuus Kiristoos nu haa oolchu.
Yesus Kristos nu'a oolchu. Maqaa wal balleessa. Maree biyya lafaa hojjeta. Hin ajjeesa maree biyya lafaa ajjeesuu, balleessuu, kuffisuu, gatachiisuu, dhugaa jibbuu, wal cabsuu, wal tuffachuu, wal irratti of tuuluu. Ani qofti nan jiraadha maree biyya lafaa. Faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 10 irratti garuu Waaqayyo maree biyya lafaa hin diiga jedha. Iddoo obboleessi isaa hin jirretti achi baaseetu obboleessa isa tokko wal irratti kaasa. Iddoo obboleessi isaa hin jirretti obbolaa wal jaalatan lamaan gidduu galeetu odeessa hojii seexanaa hojjeta. Yesus infarada. Faradee argineerra. Yesus Kristos gooftaadha. Kanaaf adabbiin namoota akkasiitiif ta'u maali? Adabbiin namoota akkasiitiif ta'u maali? Ilaala. Lallaba boqonnaa 14 lakkoofsa 10 lallaba boqonnaa 12 dhiifatama lakkoofsa 14 irraa Waaqayyo hojii nama hundumaaf firdii kennaa jedha. Hojii nama hundumaaf firdii kennaa jedha. Hojiin nama hundumaa kun ifa keessatti isaa hojjetamu dukkana keessatti waan dhoksaatti hojjetame hundumaa ifa baaseetu Waaqayyo Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti immoo akka hojii isaaniitti tokko tokkoon deebii itti laataa jedha. Yesus Kristos gooftaadha. Adabamuu barbaadaa ofaa ilaallu. Maaliif waliin mormina? Hidhata walii taanee maaf wal gurgurra? Maaf Yihuudaa walitti taana? Maaf hojii seexanaa ilaalcha seexanaa isa teessoorraatii waan ligidaa'ee waan moofaa'eef irraa teessoorraa gadi garagalee sanaa hojjenna? Ilmi Waaqayyoo nu haa fayyisu. Yesus Kristos gooftaadha. Kanaaf Obidiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 nan dubbisa. Obidiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 keessatti adabbiin namoota akkasiitiif ta'u maal akka ta'e sirriitti ifa kaa'eera. Obidiyaa boqonnaa 15 boqonnaa 1 lakkoofsa 15 akkas jedha. Guyyaan ani Waaqayyo saba hundumaatti faradu dhiyaateera. Akkuma ati namarratti hojjette sirratti in hojjetama. Hojiin kees mataa keetti in deebi'eera. Kanuma Yesus Kristos gooftaadha. Kanaaf hamma Waaqayyo faradutti jallina walirratti hojjedhaa. Waaqayyo gaafa faradu garuu badiisa qulqulluu isa dhumaati. Yesus Kristos kan faradu. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko har'a dhaamsaa fi gorsa sii qaba. Koota fannoo Yesus gatiin absiifnu. Fannoo Yesus gatii hin absiisinaa. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Fakkeenya 3 tokko hanga 2 yaa ilma ko gorsa koo in irraanfatin abboommota koos yaadatti qabadhu. Isaan guyyoota baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachuu siif hin dabalu jedha. Ati kan filatta? Kan filatta? Yoo hinaafta yoo ta'e akka Qaayil obboleessa kee ajjeesta. Uumama 4:1 dubbifadhu. Akka Esaawu obboleessa kee ari'atta. Uumama 35:2 dubbifadhu. Akka Yoosef obboleessa kee garbummaatti gurgurta. Uumama 37:3 hanga 11 dubbifadhu. Akka Saa'ol obboleessa kee irratti kaata. Saamu'eel 18:7 hanga 8 dubbifadhu. Akka Ahaab qabeenyaaf jettee dhiiga qulqulluu dhangalaaste ajjeefta. Naabutee ajjeese mootii Ahaab birriif jedhee qabeenyaaf jedhee.
Waaqayyo immoo gumaa inni baasee Ahaabittiin adabe macaafuma sana keessa jira. Mootota isa tokkoffaa 21 hanga 10 irratti dubbifadhaa. Wanta darbuuf jettee inni guddaa fi inni dhumaa Yesuusin gurgurta. Maatiyos 27 lakkoofsa 18 irratti Yihudaan waan darbuuf jedheetu Yesuusin gurgure. Yesuus nu haa oolchu. Yoo hojii addunyaa ilaalte akka haadha manaa Loot siidaa soogiddaa taatee hafta. Uumama 1922 dubbifadhaa. Yoo aangoo jaalatte akka Abeseloom abbaa kee irratti kaata. Aangoo waldaa keessaa, aangoo biyya lafaa, aangoo nama wal caashisu, aangoo tokko fitti qabee tokko gurguru, aangoo wal galu gaafa qabaattu. Saamu'eel lammaffaa 15:13 dubbifadhaa. Yoo qarshii jaalatte akka Yihuudaa gooftaa kee ganta, hiriyyaa kee sin ganta. Qarshiidhaaf jedheetu Yesuusin gane. Har'as faayidaadhaaf jedhanii hiriyyaa isaan jaalatu kan ganan baay'eetu jiru. Yesuus Kiristoos hin farada. Yihudaan Yesuusin ganee hin milkoofne. Qarshii 30 jedheetu muka xurrarraase. Yesuus Kiristoos nu haa oolchu. Yoo of tuulte akka seenaa kireem kufta. Seexanni yoo of tuuluudhaan teessoorraa gadi darbatan. Mootota lammaffaa 1935 dubbifadhu. Of hin tuuliin. Of tuulummaadha kan hundaa kan fidi. Yoo ejjite akka Salamoon waaqa tolfamaadhaaf hojjetta. Akka Salamoon waaqa kee hirraanfattee waaqa tolfamaaf sagadda. Hin ejjiin Yesuusin farada. Mootota tokkoffaa 11 hanga 8 dubbifadhu. Yoo machoofte sammuu keetiin of wallaalta. Sammuu keetiif of wallaalte jallina hojjetta. Jallina hojjechuu keessatti immoo waan Waaqayyo hin jaalanne waan safuu qabu safuutti bu'u hojjetta. Uumama 1930 hanga 38 keessatti Loot ijoollee isaa lamaan wajjiniin akka ejjee fi akka irraa dhalche dubbata. Kun safuu keessattis fuula Waaqayyoottis tuffatamaa fi jibbamaadha. Namni machaa'ee dhaloota